Seera malee mirga kana kashin qabla jirra dubartii gubuun akka danda'amu dubartii abidda naqxee bobeessuu akka qoraan bobeessanitti dubartii bobeessuun akka danda'amu wangeela keessatti argina jirra. Akkasumas dubartii durbummaa hin qabne okay ajjeesuun akka danda'amu wangeela keessatti argina jirra. Kana qofaayyuu miti dubartiin kiristiyaanummaa keessatti xurooftoo akka taate ajooftuu akka taate okay dubartiin kiristiyaanummaa keessatti xurooftoo akka isheen taate quraana keessatti argaa hin turre jechuudha. Lammaffaa irratti namni tokko dubartii tokko qarshii 50 yookaan birrii 50 duwwaadhaan dubartii bituu akka danda'u. Dubartii tokko wajjin ciisee namni qarshii 50 duwwaadhaan dubartii wajjin ciisee okay akka danda'u wangeelli akka dubbate argina jira jechuudha. Qarshii 50 fidadhaa. Namni qarshii 50 qabu amma dureessa. Namni qarshii 50 qabu dureessa. Kanaafuu qarshii 50 qabaannaan dubartii kiristiyaanaa bakkee barbaaddanitti qabdanii wajjin ciiftanii qarshii 50 duwwaa abbaa isheetiif kennaati dubartii wajjin ciisa. Lammaffaa irratti dubartii kiristiyaana durbummaa hin qabdu gaafa jennu parsantii 100 keessaa kan durbummaa qabdu hin jirtu. Kanaafuu guutummaan guututti dubartiin kiristiyaanaa biyya lafaarraa duguugamtee dhumti jechuudha. Lammaffaa waaqayyoon dubartii bifa qaama ofii yookaan kabaja ofiitiin uumne dubartiin kabaja hin qabdu. Lammaffaa dhaalma hin argattu dubartiin kiristiyaanummaa keessatti. Sadaffaa barsiisuu hin dandeessu dubartiin kiristiyaanummaa keessatti. Waldaa keessatti illee haa ta'u bakkee biraatti dubartiin barsiisuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu dubartoonni kiristiyaanummaa keessatti marii keenya har'aa dhageeffatanii gara fayyinaa gara walqixxummaa gara amantaa islaamummaatti hin dhufne warri hin dhufne kana booda jechuudha. Warri hin dhufne rakkoo hamaatu isin keessa buufatee jira. Rakkoo xiinsammuu yoo isin keessa buufate yookaan immoo hafuurri hamaa yoo isin keessa buufate malee osoo isin xurooftuudha isin hin jedhu. Wanti isin tuqxan wanti isin irra teessan hundumtu naatti zambadu. Wanti isin irra teessan hundumtuyyuu xuraadha ajooftu osoo isin jedhu ati dubartiin kiristiyaanichi kee teessaanaan kana booda si dhumatteerti jechuudha. Xumureen jira. Galatoomii daqiiqaa 2 naa qabi.